Guyyaa har'aa jechuudha. Arab Emirates, Dubai Dirham, Saudi Arabiyaa Riyaal, akkasumallee Kuwait Dinaar, Jordan Dinaar, Awustiraaliyaan Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Ameerikaan Doolaar, Bahreen Dinaarii fi Swiss Firankii, Chaayinaa, Turkii Riilee, Gibsii warreen kana jechuudha. Biyyoota Arabaa mara wal qabatee guyyaa har'aa sharafni meeqaan akka oolee gadi bu'ee moo ol ka'eetiin jira har'aa isa eeggadde isinii jedha irratti jechuudha. Odeeffannoo dabalataa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Hordoftoota kiyya isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa jechuudha. Warri mana koof haaraa taatan, warri mana kootti har'a reefu gara YouTube kiyyatti dabalamtan subscribe godhadha. Subscribe yoo godhattanii viidiyoolee yeroo hedduu ani hojjedhu jechuudha isin bira ga'a. Maaliifi yeroo subscribe godhattanii notificationii akkuma isin YouTube bantanii isin bira ga'a jechuudha. Like yoo gootan immoo namoota baay'ee biraan akka ga'uuf jechuudha. Like godhaa, subscribe godhaa, gara maatii kootti dabalamaa dursa isiniin jedha. Kanatti aansuun egaa guyyaa har'aa jechuudha. Odeeffannoo doolaara gabaa gurraachaa yookiin baankiitiin isinitti hima yookiin immoo hawaalaa jechuudha. Irra caalaa hawaalaatti beektu natti fakkaata. Black marketii jechuudha. Baay'een keenyi itti fayyadamna garuu gatii isaa meeqaan akka oolee hunda keenya baay'een keenya haaraadhanuuf jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamila Abeeloof guyyaa har'aa jechuudha. Meeqaan akka oolee dabalee moo qannasee jira isa jedhu irratti jechuudha. Doolaarri guyyaa har'aa jechuudha. Hundumti isaatiillee baay'ee iddootti qannase qaba. Iddootti immoo dabalee qaba jechuudha. Iddootti dabalee jira. Iddootti immoo qannasee jira. Seeraan viidiyoo koo hanga dhumaa yoo daawwattanii itti fayyadamuu dandeessu yookiin immoo daldalaan illee isin daguu yookiin hin danda'u jechuudha. Asirraa ilaallattu gabaan gurraachi akkasiin oolee baankiin akkasiin oolee jettanii daldala waliin wal gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa jalqaba irratti guyyaa har'aa Ameerikaa doolaar irraa isinii ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaan doolaariin jechuudha karaa baankiitiin 57.4 ooleera jechuudha. Saantima muraasa gadi qannasee jechuudha sa'een gaddaarraa. Akkasumas immoo gabaa gurraachaan immoo 16.90 oolee jira. Inni kunillee qannasee jira jechuudha. Yeroo darbe 17.2 ture garuu har'a gara 16tti gadi dhufe jechuudha. Akkasumallee Kanaadaa doolaarii jechuudha. Doolaarri Kanaadaa tokko guyyaa har'aa karaa baankii 37.84 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 86.85 jechuudha. Akkasumallee Awustiraaliyaan doolaarri Awustiraaliyaa tokko jechuudha. Karaa baankii guyyaa har'aa 33.94 ooleera. Karaa gabaa gurraachaa 76.4 oolee jira jechuudha. Saantima muraasa qannase innillee Jordan dinaariin tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 79.84 karaa gabaa gurraachaa 165.4 oolee jira. Isa darbe 166 ture har'a garuu 165tti gadi dhufe jechuudha. Xiqqoo qannasee jira guyyaa har'aa maal akka ta'e hin beeku hundi isaatiillee qannasee jira jechuudha. Akkasumallee Kuwait Dinaarri Kuweetii tokkittiin ishee karaa baankii jechuudha guyyaa har'aa 143.4 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 381.48 jechuudha. Akkasumallee yuuroo inni itti aanu jechuudha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 61.49 jechuudha. Karaa baankii karaa gabaa gurraachaa 126.82 jechuudha. Paawundii inni itti aanu jechuudha. Paawundiidha. Paawundiin tokko guyyaa har'aa jechuudha. 67.81 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa
148.32 jechuudha. Akkasumallee Oomaan Riyaal. Riyaalli Oomaanii tokko jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankiitiin 146.14 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 304.98 yeroo darbe 305 ture, har'a garuu 304.98 jechuudha. Asataansuu Kaatar Riyaal. Riyaalli Kuwaatar tokko jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankii 15.89 karaa gabaa gurraachaa 32.34 oolee jira jechuudha. Baay'ee hin daballes hin qannasne inni kuni jechuudha. Akkanumallee Bahareen Dinaarri Bahareenii tokko jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankii 151.81 jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa 311.47 jechuudha. Inni itti aanu Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii 62.34 karaa gabaa gurraachaa 165.92 irra oolee jira jechuudha. Chaayinaa Heewaaniin tokko guyyaa har'aa jechuudha. 7.48 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 16.99 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii Riileen tokko guyyaa har'aa 1.99 mataa ishee irra ooltee jirti. Karaa baankii karaa gabaa gurraachaa 3.82 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Gibsii Paawundiin tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 1.83 karaa baankii karaa gabaa gurraachaa 3.79 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalli Saudi Arabiyaa tokko jechuudha. Guyyaa har'aa 31 yookiin immoo birrii baay'ee yeroo ergitan immoo birrii 32 jechuudha. Walii gala yeroon 31 isiniin jedhu baankiin iddoo iddootti tokkoon isiniif hin herregan garuu akka himamutti jechuudha. Akka goygiliirraa himamutti 31 jedha. Riyaalli Saudii tokkoon ishii 31 jedha. Garuu akka Saudii kanaatti yeroo ergattan daldaalonni kamillee yeroo ergan jechuudha baay'ina birrii keetii si ergu. Baay'ina birrii kee yeroo siin jedhu fakkeenya birriin kee 5,000 yoo ta'e isaaba 32 si ergu jechuudha. Birriin kee garuu 5,000 gadi yoo ta'e immoo isaaba 33 si ergu. 33 yeroo siin jedhu tokkitti ishiitu 33 miti jechuudha. Akkamitti isinii ergu isinii galee riyaala 5,000 qabda yoo ta'e riyaala 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 33 jetta jechuudha. Akkas 33 hirta yookiin immoo 32 hirtaa jechuudha. Walumaa galatti birrii baay'een 32, birrii xiqqaan 33 jechuudha. Isinii galee inni itti aanu Arab Emirates Dubai Dirham jechuudha. Dubai Dirham guyyaa har'aa karaa baankii 13.99 oolee jira jechuudha. Akkasumallee karaa gabaa gurraachaatiin immoo 32.0 irra jira jechuudha. 32 qofaarra jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamila Abeeloof odeeffannoon guyyaa har'aaf qabu kana fakkaataa laayik gochuu, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Turtii gaarii waan faana taasiftaniif galatooma. Odeeffannoo dabalataaf isa itti aanu walitti deebinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Lafa nagaa turaa. Isin jaaladha, isin kabajaa. Maamila koo baay'ee isin kabajaa. Galatoomaa na jajjabeessaa jirtu. Warri na jajjabeessitan hedduu naaf jiraadha. Odeeffannoo adda addaa yeroon argadhu isin biraan geessisuudhaaf ani duubatti hin deebi'u.